Pirola fi ARS warra janiin wanni isaa new variant warra janiin hedduu babal'achaa jira. Dura kan itti argamee wanni new variantiin kuni Denmark keessatti argamee Juulaay guyyaa 24 jechuudha. Ammoo eegas booda biyya Ameerikaa kana isteeta 5 fi kana keessaas ga'ee jira. Inni lamaan waliinuu wanni hedduu ol kaasutti jira. New infectionii fi hospitalizationii hedduu ka'uudhatti jira jechuudha. Keessaa torbaan lamaan dabre kana jechuudha. Hedduu oowwaa jira. Vaaksiniin talaalliin haareen ammaan tana guyyaa 13 gad dhiifamuu deemu kuni ni gargaaraa jenneeti abdii guddaa qabna. Garuu ammoo uummanni keenya warri afaan Oromoo kana dhageessan akka malatti if eeguun akkuma haala COVID gaafa dura dhufeetti if eeguun adda addaan faffagaachuun harka keessa harka namaa harka dhiqachuun kanaan hedduu if eeguun hedduu barbaachisaadha. Keessaahuu warra comorbidity warra jedhanii nama fakkeenyaaf warra chronic disease qabanii fi warra chronic disease gaafa jennu warra gartee dhukkuba yeroo dheeraaf waliin taa'u warra akka kaansarii qabanii warra akka HIV warra akka diabetes warri kana qabanii fi warri umriidhaan guddate warri immune system isaanii laafaadhaati akka malatti if eeguu danda'uudha qabanii wanni kun gartee serious case dha warra kanaaf jechuudha. Egaa inni vaayirasii haaraan amma jedhame kun mallattoonsaa akkuma warra duriiti moo attam? Wanni BA286 kuni raashiin kuni hoggaa qaama ifoo kan nama nyaachisu jechuudha. Akkas nama godhaa ammallee wanna kana garaadhaan nama yaasa jechuudha. Irra guddama simptomin isaatti garaan nama yaasaa jechuudha. Kun ammoo ARS warra jedhaniin kuni akkuma duraanii fever jechuun qaama nama oowwisaa siqu faasisaa shortness of breath hoggaa wanna kana fudhattu. Akkas wanni kana gartee si bubbuta namatti bubbutaa jechuudha. Afuuraan nama kutaa? Nama kukkuta garaagarummaan jara lamaan kana isa lamaan kana yoo wal qabnee ilaalle immoo muteeshinii duraatiin warra gaafuma dura COVID-19 argamurraa ilaarraatti simptomiin jiraa walumaa fakkaata jechuudha. Walirra gartee xabiyaa jijjiirrachaa dhufa beekta malee wal fakkaata hoggaa laalluu garuu immoo akka ammaan tana laalaa arkaa jirrutti new update wanni haareenni talaalliin haareenni magadhiifamuuf deemu kuni Pfizer fi Modernaanis ni qaceellotti gartee wanni qabaa ni dhoorkaa jenneeti maqaa abdii qabnu jechuudha. Egaa talaalliin inni amma haaraa kennamuuf deemaa jettan kun warra duriyyuu isa duraanii gosa adda addaa sadarkaa adda addaatti namni fudhate ammas kana fudhachuu qabaa jechuudha. Wanni new shot fudhachuudha qaba. Namni hundinuu ammaan tana wanni recommendationiin akka malee godhamuu qabu. Lakkammachi deemnuun gara wanni gara dhaamochaa kana wintara jennaan afaan Oromootti wintara jechuun beekora wintara kanatti. So gara wintaraatti deemnuun amma fulullee ni dhufaa namni kun immune system nama kana namoota hundaa gabbu'aa deemaa jechuudha. Keessaahuu nama gurraacha keessatti vitamin D illee dhabaa deemna lakka qabbantii dhuftuuni. Kanaafuu wanni kun jabaachuun ni mala. Talaallii haaree kana namni hundinuu fudhachuus qaba. Distaansii keenyallee akkuma dur eeggamuu qaba. Harka keenya ammaan dhiqachuu hanga dandeemetti protective godhuu waan kanarratti hedduu barbaachisa. Akkuma jedhee lakka qabbantii dhuftuuni nuti vitamin D gaafa qaamni keenyarraa irrachaa deemee rakkina gurguddaa immune systemiin keenya gartee compromise godhaa gartee laaffachaa waan dhufuufi wanni kuni waan hamaadha. Akka malatti if eeguu danda'uudha qabna jechuudha. Talaallis shatii fudhannee namni hundinuu shatii irra deebi'ee fudhachuu qaba jechuudha. Egaa yeroo qorraa ta'uusaa influenza yookaan baatiin filuun itti galu dhufuu wajjin walitti dhufuunsaa amma hammeessa. Hedduu hammeessa. Amma fakkeenyaaf wanni kun amma waa'ee vaayirasii kana gaafa laallu qaama keenyaaf diina jechuudha. Akkuma fakkeenyaaf waraanni tokko asiin amma waraanni takkaa'u nyaamni gama bitaatiin yoo si dhufee gama mirgaatiin si dhufee gama kaanii si dhufee si marse si ajjeesuudhaaf hedduu karaan itti duraa baatu dura sin jiru jechuudha. Fayyaanii faayaa ammallee fayyaa abbaatu tiifata. Wannuma isiniin jedhamu kana hunda gartee namarraa addaan fagaachuu harka keessan dhiqachuu maltaay vaayitaaminii fudhachuu nyaata vaayitaamin zinkii qabu nyaata immune systemii keenya buldi godhu hanqa dandeemutti nyaachuun hedduu barbaachisaadha. Talaallii kanallee buustarii kana. Talaallii inni haaraanoo yoom gadhiifama? Eenyuutu qaba fudhachuu qaba?
September gadhiifamaa September guyyaa 13 maanta akkama wanni CDC fi warri virus wanni maal jettaani kampaniin adda addaa kuni fi Moderna fan dubbataa jiranitti especially warra ammaantana kana garuu ammaantana CDC naka jettetti guyyaa September guyyaa 12 kana meeting jira arra guyyaan jira guyyaa 13 ammoo gadhiifama dhibbarraa dhibbatti kana kan gartee jala deemutti hoopiin keenya kana egaa wanni nuti yoona jennu warri dura fudhatu waan kanarratti akkumaan jee ummata umriidhaan jaare ummata mallee immunitiin isaaniitti gartee laafaadha warra chronic disease dhukkuba chronic disease jechuun kan waliin jiraattu jechuudha dhukkuba hin fayyine kan dawaa fudhachaa waliin jiraattu warra akka diabetes warra akka HIV warra akka kaansarii warra akka dhukkuboonni kana warri qabani kanamma advantage yeroo hunda warri laayina duraarra dhaabbatee fudhatu jechuudha. Dr. Jamal Hassan gaaffii keenyaaf deebii kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Adi yaalannee waa'ee dhukkuba kanarratti mari'achuudhaaf na yaamuu keessaniif hedduu galatoomaadha. Hedduu kabajamaa ulfaadha.